Ashamaa harka fuudhee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii maartii Itiyoophiyaa akkam jirtu nagaa keessanii ana nagaa godha isinis nagaa fayyaa akka taatan abdii guddaan qaba akkam jirtu hundi keessanuu kan biyya keessaas kan biyya alaas kan jirtan hunduma keessanuu nagaan waaqayyoo iddoo jirtaniif haala jirtanitti isiniif haa baay'atu akkasuma amantii ortodoksii tawaahidoo hunduma keessanuu baga sooma faazigaatiin isiniin ga'ee kan hiikkatiin illee isin haa ga'u isinin jechuu jaaladha warroota amantii musliimaa ramadaan gaarii isiniif haa ta'u isinin jedha waaqayyo isinaa eebbisu hunduma keessaniyyuu akkasuma dursee anis gara chaanaala kootti guyyaa har'aa dhufeen jira jechuudha akkasumas galata isiniif dhufee maaliif jennaan gammachuu koo isin biratti ibsachuun dhufee tokkoffaan yeroo baay'ee na argitanii yeroo baay'ee hin mul'adhu sababni isaa haala mijatuu fi hin mijanne keessa waan an jiruuf jechuudha akkasumas immoo gammachuu koo isiniif dubbachuun gara keessanitti dirqamsiiseen gara keessan dhufe jechuudha. Kanaaf Oromoo koo hundumti keessaanuu kan biyya alaas jirtan kan biyya keessas jirtan hunda keessanuu isinan galateeffadha. Maartii jawaadhuu hin dandeessaa kan naan jettanii na jajjabeessaa iddoo kanaan kan nageessan chaanaalii koo kan moominaa taasistan hunduma keessaniyyuu isinan jaaladha isinan kabajaa guddaa galatoomaa isinin jechuun jaaladha. Egaa waan baay'eetu nama dadhabsiisa chaanaala kana guddifachuudhaaf garuu immoo dadhabbii kootii miti dadhabbii keessantu asiin naga'e jechuudha ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha ammallee waaqayyo isin wajjin haa ta'u akkana gargaartanii asiin nageessanii isinillee anaa miti waaqayyo isin haa gargaaru isiniin jechuun jaaladha akkasuma viidiyoo naa taphachiisuudhaan sa'aatii naa guuttanii sabiskiraabii naa kadhattanii naa guuttanii asiin nageessanii jirtan rakkina koo naa argitanii jirtan kanaafuu guddaan isin galateeffadha ani asangaa jedhee hin yaanne garuu isin immoo akkan ga'u kan na taasistan isin jechuudha guddaanaaf galatooma ammallee waan baay'eetu jira waan baay'eetu na hafe waan ta'eef na biraa hin hafinaa na jajjabeessaa wantoota narraa eeggaman balleessanis yoo jiraate wanti isin na gorsuus barbaaddanuu jiraatanii koomentiidhaan naakaa koomentii naa barreessaa dogongorris yoo jiraate irraa deebi'uu nan danda'a jibbee osoo hin taane jaaladhin jechuudha kanaafuu hunduma keessanuu isinan jaaladha isinan kabajaa waan baay'eetu na eegaa akkasumas immoo wantoota nuti chaanaala irratti ani hojjedhu yoo gallakkisuu laayikii koomentii sheerii walii gochuudhaan akkasuma immoo maatii koo kan hin taane hundumti keessanoo yoo maatii koo naa ta'a wal jabbeessinaa maatii waliif taanaa isinin jechuu jaaladha kanaaf yoo nuti wal gargaarree tokkummaa keenya yoo uummanne ofis guddisnee uummatas guddisnee kan of guddisuu hin dandeenyellee gargaaruu ni dandeenya jechuudha kanaaf tokkummaan keenyallee akkanumatti haa itti fufuu jechuu jaaladha kanaaf uummata koo hunduma keessanuu kan chaanaalii koo jala jirtan kan maatii koo taatan hunduma keessanuu akkasumas immoo gara chaanaalii kootitti kan dhufaa jirtanii maatii naa taatan hunduma keessanuu isinan galateeffadha ammallee waan baay'eetu nu eeggata waan ta'eef wal bira haa dhaabbannu wal tuffachuu wal qoqqooduu osoo hin taane gammaddee jirti moonitaateetti jirti jechuu qofa osoo hin taane waan baay'eetu jira waan baay'eetu wal gargaaru jira amma gara fuulduraatti jechuudha kan caalutu jira waan ta'eef walaa gargaaruu walaa jabeessinu waan gaarii haa hojjennu kan balleesse immoo dogongora isaasan immoo yoo argitan numatu walitti himaa numatu wal sirreessa jechuudha kanaaf wal jabeessuu wal qeequu osoo hin taane wal jabeessuu walii barsiisuutu caala waan ta'eef kanaaf na gorsaa na jajjabeessaa wantootaan balleessisoo jiraate dhiifaman sinin jedha kanaaf guddaanaaf galatoomaa gammachuun koo gammachuu keessanii baay'ee gammadeen jira kanallee asumaan kan naga'e isinuma waan ta'eef dadhabbii kootii miti dadhabbii keessan jechuudha kanaaf immoo dadhabbii keessan kana immoo waaqayyo isiniif haa kafalu isinin jechuu jaaladha jabaadhaa warri kana reefu jalqabdanii bantanii hojjechaa jirtan hundumti keessanuu jabaadhaa hin danda'amaa hundi keenya yoo wal gargaarraa
xiqqaa guddaa osoo hin jennee hundumti keenyayyuu viidiyoo walii daawwachuu laayikii walii gochuudhaan wal bira hin darbina wal gargaaraa isiniin jechuu jaaladha. Namoonni yeroo baay'ee chaanaala kanarratti waan baay'ee namaan jedhu namatti kan tuffatus jira. Kan namas gadi xiqqeessus jira jechuudha. Kanaafuu kanallee fuuldura kunne deemuu nu barbaachisa jechuudha. Haala mijatuu fi haala mijanne keessallee yoo jiraanne akkasumattis obsaan dabarsinee hanga yeroo darbutti bakka barbaanne ga'uu dandeenya. Jabaadhaa isiniin jedhaa, tokkummaan keenya akkanumatti haa guddatu isin jechuun jaaladhaa. Jabaadhaa, hojii gaarii, milkaa'ina gaarii isiniif haa ta'u, isiniif hawwa. Obboleewwan koo hundumti keessanuu kan na daawwataa jirtan hundumti keessanuu galatooma isiniin jedhaa. Garuu na dagatinaa, warri maatinaaf hin taane maatinaa ta'aa isiniin jedhaa. Galatooma guddaa isin galateeffadha. Oromoo qaalii qaqqaaliiwwan koo kan biyya keessaas kan biyya alaas jirtan hundumti keessanuu naaf galatoomaa isiniin jedhaa. Guyyaa gaarii, yeroo gammachuu isiniif haa ta'u. Baay baay. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi kabajamtoota Maartii Tuubii hundi keessanuu nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jechuu jaaladha. Asumarratti aansuudhaan har'aa gara fuuldura keessanii dhufeen jira. Inni illee maaliif hojjettanii obboleettiin teenyaa jaalatamtu kabajamtu kan taate Maartii Tuubee seera yuutuubii guuttee jirti. Seera yuutuubii waan guuttefan immoo mana ishiititti argame gammachuu natti dhagaamee fi gammachuu isheedha gammade ibsachuu fuuldura keessan dhufeen jira. Akkasumallee daawwattoonni fi hundi keessanuu baga nagaadhaan isin dhuftanii isinillee gammachuun obboleettii teenyaa kun isinis akka gammachiisu abdiin qaba waaqayyo irraallee isin biraallee jechuudha. Asumarraan obboleettii teenya kabajamtuuf jaalatamtu kan taate Maartii Tuubee baga gatii dadhabbii keessii yeroo mana ormaa keessa mana madaamii keessa teessee jireenyi biyya ormaa odoo si gubu osoo si miidhu miidhamee osoo hin jedhin dadhabee osoo hin jedhin jireenya kee fuulduraa kana kiyyan jijjiirradha jettee sa'aatii 24 hirriba kootaan rafaa osoo hin jedhin dadhabdee bakka kana ga'uu keetiif baay'ee tokko namatti gammachiisa. Namni tokko hojjetee dadhabee yennoo gatii dadhabbiisaa argatu san hedduu nama gammachiisa waan ta'eef obboleettii koo baga gammaddee koongiraaleeshinsiin jedheen jira. Ammallee gammade jettee dhaaboo osoo hin taane jabaattee irratti hojjettee nama boruu taatee nama kaayyoo qabu taatee intala kaayyoo qabeetti taatee wantoonni ati irratti hojjettu immoo kan safuu eeggatee fi wantoota barumsa namaaf dabarsu qofa akka ta'ullee abdii qabnaa. Jabaadhu irratti hojjedhu. Ammallee waan baay'eetu si eeggata, bu'aa ba'ii guddaatu si eeggata. Isarra taasisuudhaan daawwattoonni ishiitillee warroonni aga ammaa jajjabeechitanii bakka kana ishee dhangeessan ammallee biraa akka hin hafne laayikii keessa sinirraa barbaaddi. Jajjabeessuu keessan akkuma duraan jabaadhu jettaniin ammallee isa sinirraa eeggatti. Koomentii babbareedoo sinirraa eeggatti obboleettiin teenyaa. Kanaaf isin jechuun jaaladha. Ammallee deebi'ee baga gammaddee namni tokko xaarii isaa yoo argate hedduu nama gammachiisa. Waan yaadarra yoo ga'e ammallee abdiin kutinaa fakkeenya godhadhaa. Warri duubaa dhuftanis obboleettii teenya Maartii Tuubeerraa warroota dhufaa jiraniifis warroonni duuba jirtanis fagoo jirra hin jedhinaa. Karaa milkaa'inaa baay'ee dheerataa waan ta'eef bakka kana ga'uuf immoo sirriitti jabaadhaa, hojjedhaa, abdii kutatinaa, kutannoo qabaadhaa, mul'ata fuuldura keessanii qabaadhaa. Waan yaaddan hunda bira ga'uuf yeroon gabaabaadha. Garuu kaayyoo mataa qabaatan bakka yaadan ga'uu hin danda'u. Garaa lama godhanii